Dhukkubni buusaa maali? Yooyyaa akkam jirtu jaalatamtoota fi kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota Ariitii TV keenya ergaa keenya har'aa keessatti waa'ee dhukkuba buusaa yookaan maaleeriyaa isa jedhamu waliin ilaaluuf kan ta'udha jechuudha. Waa'ee kana irratti hubannoo kennuu kan barbaadnee fi keessattuu yeroo ammaa kana dhukkubni buusaa godinaalee adda addaa keessatti rakkoo hamaa uummata keenya irraan gahaa waan jiruu fi isa kana irratti namoonnis ta'ee lammiileen kamiyyuu hubannoo akka argatuuf waa'ee dhukkuba buusaa kana qabannee as ni baanee jechuudha. Dhukkubni buusaa maali? Isa jedhuuf ammoo dhukkubni buusaa kan dhufu baattummaa bookee buusaa dhaltuu Anopheles mosquito nama dhukkubsataa buusaan qabame irraa gara nama fayyaatti kan darbu yoo ta'u jarmiilee protozoaa jedhamu kan namatti dhufudha jechuudha. Inni biraan immoo karaalee dhukkuba bookee buusaa irraa of ittisnuudha. Dhukkuba buusaa irraa of eeguuf bookee buusaan hiddamuu irraa of eeguudha jechuudha. Bookeen buusaa yeroo baay'ee kan nama hidditu yeroo biftuun lixxuu fi halkan keessa jechuudha, keessattuu yeroo halkaniiti. Kanaafuu mana jireenyaa keessatti naannoo siree fi iddoo hirribaa saaphana diriirsuun ofii fi maatii ofii dhukkuba buusaa irraa of ittisuun ni danda'ama jechuudha. Foddaa fi balbala manaa irrattis gingilchaa uffisuun akka bookee buusaan mana ol hin seenne dhorkuun ni danda'ama. Balfa mana bahanii fi balfoota naannoo mana jireenyaa keessatti iddoowwan bishaan guduunfachuu danda'an dhabamsiisuun akka bookee buusaan wal hin horre gochuunis ni danda'ama jechuudha. Mallattooleen dhukkuba buusaa yommuu nama qaban agarsiisan immoo ho'a qaama cimaa qabaachuu, qorra jechisisuu yookaan immoo nama hollachiisuu, naannoo garaa dhukkubbiin itti dhagahamuu, dhukkuba mataa cimaa qabaachuu, humna dhabuu, hir'ina dhiigaa qabaachuu. Mallattoolee armaan olii kana kan qunname namni kamiyyuu gara keellaa fayyaa isaatti dhiyoo jiru deemuun saffisa adda baasaa dhukkuba bookee buusaa qabaachuuf qabaachuu dhabuusaa qorannoo taasisuun adda baafachuu qaba jechuudha. Abiraan immoo qoricha ogeessa fayyaa nuu kennamee haalaan itti fayyadamuun immoo wanta dagatamuu hin qabnedha. Fattaniif galatoomaa hundi keenya irraa asuma irratti